أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن شاء الله. كوني برنوتك إنيا كاني كتاب 40 بودان جيرو، كتاب أحكام الحيض والنفاس. Waa'ee dhiiga xurii dubartiitii fi akkasuma dhiiga dahumsaa isa jennu murtee isaa waa'ee isaati kan baratuuf deemnu jechuudha. Ahkaamul haydii wan nifaas, murtee yookaan hukmii seera dhiiga xuriitii fi wan nifaas dhiiga dahumsaatii jechuudha. As keessatti kan barachuuti teenyu insha Allah. Abbaan risaalaa kanaa kitaabni fuula lamaa fi waraqaa tokko fuula lama qofa. Waan baay'eedha. Waan akkan keessaa gabaabsamee cuunfaa kan godhamedha. Lifadilatu kabajamaa Sheekh Saalih bin Ahmad Al-Qariisii nama jedhamu, biyyi isaa maqaan isaa guutuun isa kana. Sheekh Saalih bin Ahmad Al-Qariisii, رئيس درتاء محاكم قصيم، mana murtii magaalaa guddoo Qasiim jedhamtu, abbaa durataa'aa abbaa murtii biyya Qasiim yookaan magaalaa Qasiim jedhamtuuti. Akkas jennee gara kitaabaatti dabarfannaa gabaabinumaan. Bismillah, alhamdulillah wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. جدي جلكبه أبان كتابا نمني سني لافزه قبلينكي كاني لايفي فراتي غير رجل كيسا نمني أرجعسين ويقلم جنة. الحمد لله وحده، فارون كربيتي وحده ربين هالة قطعين، والصلاة والسلام نجيني في رحمني هجرات على من لا نبي، نما نبيين هنجر بعده إسبودان، nama isa boodaan nabiyyiin hin jirretti isarratti nagaa fi rahmanni haa jiraatu. Wabacd, amma booda jedhe mimmaa yanbagii, kuni kitaabni barachuu deemnu yookaan risaalaan nuti barachuu deemnu kuni mimmaa yanbagii waan barbaachisurraayi, inumaahuu waan dirqama tahurraayi, waajiba waan namarra tahurraayi. مالتو التنبيه دمكون عليه إسرت وانتجا كان الرت دمكون وان درقمة هراي وان برباچي سراي نما هون درتو دبرتي هون درت أكسما دير الرت ماليف جنان دبرتي قفامة دير الرتس ديرنس ada isaa barsiisa, ilmoo isaa barsiisa, haadha manaa barsiisa, obboleettii barsiisa waan ta'eef hunda namaa irratti dammaquun. Garuu inni immoo maal jedhe? Mimmaa huwa waan inni tahe, wantichi sun waan tahe min khasaa'isin isaa dhalaa qofaa, dubartii qofaaf kan tahee jechuudha. Wantichi nuti barachuu irratti dammaquun barbaachisu dirqama tahu kun maalinni? من خصائص ما هو وان إني من خصائص النساء وان دبرتيك أفافته سوني مالي من الحيض إيجا تريتي فيه والاستحاضة إيجا استحاضة إبيد أف والنفاس إني تقفان من الحيض إيجا تريرا والاستحاضة إيجا إبيد أف لما والنفاس إيجا دهم ساتي كان سدين وسدي إيجا تري استحاض حيضي استحاضة النفاس. أما نفاس نني في حيض غراغرم ما باين نماني بيغا، لكن غراغرم ما حيضي في استحاضاته باين نماني بيغا باين صوم بيكنين كسمان إبادة وجتاج
وركوبي قبل نرد تشوفها صالحة مسلمة بيان مصر كوبي قبل والفرق بين ذلك كلام عن الرديم نمني هندين وكارغو سيكو فهمت نعم بينجر كلام عن الرديم والفرق غراغر مان بين ذلك يدو سنا كنجرو غراغر ما يدو جرا كان سديني كنجرو سيدو كلام عن الرديم وما هو وان إني سيدوغا موسي مجد والفرق غراغر ما بين ذلك يدو سني وما هو أكسم مال إني الدم الصالح إيجنني ثلاثة إيجني الصالح إني ثلاثة للحيض حيض الآف عند فقد العادة بك عادة أبدت بك عادة سي أبدت إيجني ثلاثة مال إني فإن المرأة فكينيا duraan aadaa isiin beekti aadaa amma inni itti dhufu taatee aadaa isii wallaalti. Aadaa isii gaafa wallaalte dhiigichi sun dhiiga isa xuriiti moo dhiiga isa fayya dhabaadhaaf rakkoodhaaf dhufu isa jedhu maal inni فإن العادة فإن المرأة dubartiin إذا فقدت ويتا dhabde العادة aadaa siidhaa gaafa dhabde طبيعة duraan itti dhufu sana gaafa wallaaltee علمت نبيت بالتمييز أدى بيكودان أدى باسودان الصالح إسا غاريته للحيض طريد آف إسا غاريته أدى بيت أكس ججون duraan aadaa beetti yookaahu aadaa hin beektu har'a kaatee aadaa wallaalte gaafa aadaa wallaalte kana dhiiga isa kamtu dhiiga xuriiti isa kamtummoo dhiiga xuriitii miti dhiiga dhukkubaaf yookaahu rakkoodhaaf jecha dhufaa isa jedhu mee maaliin adda beeyti isa jedhu gaafii siif kaa'e. Fataaratan yeroo garii sirriitti hordofa. Fataaratan yeroo garii yakuunu damu dhiigni kun ni argama. Aswada gurraacha ta'eeti argama. Takiinan akkasuma furdaa ta'ee argama. Muntinan kan foolii qabu kana ta'ee argama. Tokko. Wataaratan gidee garii yakuunu ni taha dhiigni ahmara diimaadha ta'a. Maaliif qalamaan irraan keenyaati? Moo hin beektu qalama irra kaa'u? Yookiin irraa bu'u jarri kana irraa ola baasan. Irraa bu'i. Lafa ol baasa. Tusiin irraan bu'in ol baasa. Lafa warri qalamaan irra deemuu beektan. Recording in progress. Rafii gaa'eeyye. Ishi. Wataaratan gidee garii immoo yakuunu dhiigni ni ta'a. Ahmara diimaadha ta'a. Gidee duraa maal jenneen? Wataaratan yeroo garii yakuunu damu dhiigni kun ni ta'a. Ni argama. Aswada gurraacha ta'ee sakiinan furdaa mumtinan kan foolii qabu ta'ee argama. Wataaratan yeroo garii immoo
yakuunu ni taha yookaan argama ahmara diimaa ta'ee argama raqiiqan qal'aa ta'ee argama gayra mumtinin kan foolii hin qabne ta'eeti argama fayakuunu ni taha hayduhaa dhiigni xurii isiidhaa dubartii ni ta'a zabana al-aswad gaafa gurraacha ta'e san zabana gurraacha ta'e sana ni ta'a fayakuunu ni ta'a hayduhaa dhiigni xurii dubartii zabana al-aswad zabana gurraacha ta'ee athaqiin furdaa almumtin kan foolii qabu gaafa ta'ee ni taha maal ta'a haydiidha ta'a garaagarummaan isa kan dhiigni akka lama qaba jenna warra kaayigaa qalamaatis irran keenya barbaadu jiran akkaataa lama qaba jenna akkaataan tokko yeroo tokko maal ta'e argama jenne sirritti hubadha booda akka gaafii hin taane furdaa gurraacha foolii qaba tokko yeroo garii immoo diimaa qal'aa kan foolii hin qabne ta'ee akkaataa lama kanatti argamuu danda'a dhiigni fayakuunu hayduhaa irran deebi'e ammas ni tahaa haydahaa haydiisiidha ta'a zaman al-aswad gaafa gurraacha ta'ee athaqiin furdaa ta'ee almumtin foolii qabaatee argamee maal ta'a dhiiga xurii isuma dhugaa sana ta'eeti argama dhiiguma xurii isa gaafas akkas ta'e gaafa bifa kana qabaate amala akkanaa qabaatee gaafa dhufe dhiigni maal ta'a dhiiga xurii san ta'a jechuudha kan isa keessa nyaachise soommanuun salaatuun hin taane san tokko wamaa cadaahu wanni kana mala jiru akkaataa amma dubbanne sadeen gurraacha furdaa kan foolii qabuun alatti wanni jiru immoo fahuwa inni istihaadatun dhiiga istihaadaa dhiiga rakkinaaf jecha argamu ta'a dhiigni rakkinaa jecha argamu kun maali jechuun kennool wal istihaadatu jedha istihaadaa jechuun dhiiga rakkinaa sababa wahiitiif dhufu jechuun saylaanu damii dhiigni yaa'uudha fi gayri mawdicihi bootaa isaatiin alatti yeroo isaatiin alatti dhiigni yaa'uudha fa'in axbaqa yoonii fi dawaamee عليها إسيرت الدم إيجني دوام جتشو يوتر جتشو عليها إسيرت الدم إيجني على هذا الحال حال كان الرد يوني في سيرة كان ترته حال كم الرد حال إيجسا كلا ديما كلا كان فولين كم نتأي يو إسيرة كان ترته اللي فإنها روبرتين تفعل العبادة عبادة ندلج فيه إسا كيسا ندلد عبادة هندايو ندلد من صوم صوم راته وصلاة صلاته وقراءة قرآن قراءة قرآناته وغير ذلك وان كان ملجر حجي قدو كابات طوافو حجي كيسا كابات طوافو تأو برتين سلا حجي نيقوتي يور إني عايزين الرجلات اللي نيقوتي لكن حجي كابات طواف ملت كابا قفن طوافت غير الله تطوفي بالبيت جلاني الرسول عليه الصلاة والسلام كان مالي وانجرو راتي صوم صلاتهم دساتو نهجت ولا تقضي قداهم بافت ولا تقضي قداهم بافت dhiigni amma jenne kun yoonii fi sirratti dhufee isirra kan turullee guyyaa lama sadillee kan turu ta'e ibaadaan dhiiftu jechuudha. Gaafa kami gaafa isin ibaadaa dhiiftu gaafa isa duraasan. Inni duraa isa kamii dhiigni amala gurraachuminaa qabaatee amala furdinaa qabaatee amala foolii qabaatee gaafa argame ibaadaa gaafa sanan hojjennee jechuudha. Ammoo aaduma sii kanarratti ka'ee yoo ka'ee
yeroo tokko tokko akkanumatti dhiigni dhufa. Dhiigni kun qallaa kan foolii hin qabne diimaa ta'ee yoo argame salaata ni salaatti, ni soommanti, quraana ni qaraati, xawaafallee ni godhuu ni dandeessi jechuudha. Maaliif jennaan garaagarummaa isaatu kana. Walaa taqdii qadaan kafaltu. Wa'idaa faqadati alcaada. Gaafa kaatee aadaa sii dhabde immoo ammoo kaatee ammas kun mas'alaa biraati. Inni ammaa mas'alaa lama dabarsineeru. Garaagarummaa isaa yeroo kam ibaadaa gootii yeroo kam ibaadaa hin goone maal goone masalaa lama dabarsine. Inni kun amma isatti aanu. Wa'idaa faqadati alcaada. Dubartiin tokko gaafa kaatee aadaa sii irratti ka aadaa sii kan dhabdu taate walam yakun laha isiidhaaf hin taane tamyiizun adda baasuun isiidhaaf hin jiru. Adda baasuun beeytu adda baastee illee hin beeytu. Maal gooti? Fa'innaa isiin tajlisu ni teessii ghaaliba alhaydii irra guddaa zabana silaa dhiigni xurii itti dhufaa irra tuluun maraa jedhamu ni teessi. Sittata ayyaam guyyaa jaha. Aw sab'ata ayyaam yookaan guyyaa torba teessi. Bitaharriihaa eeggachuuf jecha eeggachuudhaaf jecha ni teessi. Kulla shahrin cufa baatiitu ni teessi. Amma haala kanaan adda baasa. Inni haydii inni keessatti salaanni soommanni qaraatiin quraana xawaafni hin taane isa kana inni ta'ummoo isa kana haydii fi istihaadaa addaa hin beektu waan ta'eef adda baastee hin beektu. Maal gootire cufa baatii irraahuu guyyaa hangana natti dhufa jettee maal gootii guyyaa torba yookaahuu guyyaa jaha hangini natti dhufee narraa deemu hangana jechuu adda baafattee guyyaa hanga sanaa qaroommattee kulla shahrin cufa baatiitu summa tusalli ni salaattee gana baatii tokko keessa guyyaa jaha yookaan guyyaa torba guyyaa shan namatti dhufaa miti. Isiin immoo addaan hin beektu dhiiga istihaadaa fi haydisa kanarraa addaan beektu maal gootire lakkii eega addaan hin beekne yookaan haydiidhaa dabree ka'ee inni kun isitti dhufee guyyaa hanga tokko irra turuu maal gooti kanarree gaalibni namni dubartiin dhiiga turiidhaaf teessu guyyaa shan yookaan guyyaa torba guyyaa jaha hanga kana teesseetuma isa kaanoo maalire summa tusalli ni salaatti wata soomu ni soommanti jechuudha. وأما الحائض أمو حائضين فلها أحكام إسيلاف أحكام هدو تجر لغرتين إيجا طريق أبدو فلها إسيلاف أحكام كثير أحكام هدو تجر مسألة هدو غافي هدو تجر منها غافي هدو سنرى إذا حاضت غافا طرين التلوفي بعد دخول الوقت إيجا يرون سيني بودا طرين التلوفي فكينيا فجرين بهيرا سوري نياتت سوري إسير ما نياتي سومنا نياتي سومنا جلقبي ساعة قولما تيسي طرين التلوفي نجاب سيتي قدت هذا الوقت نكفلتي هذا الوقت يروسا الذي إني سنو حاضت كهيدوتي بعد دخوله إيجا إني سيني بودا إذا طهرت ويتطهرت ساعتي هنغسنا إراك أدا كفلتي جدا إرا أدا كفلتي ساعتي هنغسن ومنها سنمرّاي أنها إسين إذا ظهرت ساعتي هنغسن جتون ويوم هنغسن جتون لكن فكر أكون وان تأفي ساعتي هنغسن وني ساعتي الرسول من وينجرو صومني فجر الرا هنغ غلغلات وان تأف كتاب نقابة كتو كتيرين النبو غلغل الرا فجرين بهور هنغ مغرب ندهوت مالتو صومني
sa'aatii hanga sana qadaa kaffalti jechuun dandeenya. Sa'aatii hanga sanaa miti. Guyyaa san guutuu walumaa galattuu qadaa sana kaffalti. Fakkeenyaaf fajrii suurii nyaattee sa'aatii 2 yookaan guyyaa ganamarraa sa'a 2-3 xuriin itti dhufa. Sa'aatii achi booda cabsitee sa'aatii hanga sana immoo guyyaa biraa kaffaltee osoo hin taane guyyaa sana guutuu kaffalte. Laakiin hojiin si immoo kan achi duratti sa'aatii 2 soommante san sawaabni si yoo rabbiin ni qabaaf. Akkasi. Tokko. Eessarra dhaabne إذا طهرت ومنها جد أحكام مهدو سنرى أنها إثين دبرتين إذا طهرت وقا طهرت قبل غروب الشمس أدون سينون درت أدون سينون أن درت كاتي طهرت أرى صومنو جرتي وصو أدون أكي قدين سينين طهرت كوني واحد صلاتات يما وصو أدون قدين سينين هذه طهارات فإنها تصلي الظهر والعصر عصري في ظهري نسلات ماليف يرون سلا زوريو كيسا دبريرا عصري ماليف قوتي جنان صلاة زوريتي في عصري كانت جمعي ولتقول أمي جتوان تأفي أكواي يرون سا كيسا جروتي عصري في ظهري نسلات ولت جمعي قوته ومنها وإذا طهرت وقام مطهرت قبل طلوع الفجر فجر بهودان درت صلت المغرب والعشاء مغربا في عشاء نسلات هذا كوني بوتا خلافات فجري مغربا في عشاء نسلاتي جتوني فجرين بهودان درت جدي همه ولما قالت فجرين بهودان درت تيجي ساعتي جها ساعتي أفوري ساعتي سجلي ساعتي شني هنجن يمني أكما ولي قالت فجرين درت وصو فجرين هم بينين درت جافا كاتي أهارت مال قوتي مغربا بشاني صلاة جد لكن كوني قبلان كوني حد دمو قبطري دانغان اتقدمو قبطري مالي salaanni ishaa'ii hanga kami salaanni ishaa'ii fakkeenyaaf hanga halkan sa'aatii 4 irra caalansaa achirraa hanga sa'aa 6 kun irratti waliin dhabne hanga sa'aa 6 osoo fajriin bahin fakkeenyaaf galgala sa'aatii 5 6 irratti sa'aatii 5 4 yoo taarratte laa ishaa magribaaf ishaa'ii ni salaatti jennaan. لكن قرو ساعتي جها أولت مو يو سلاتي مذهب غيتو سبين هانغا فجرين بوتي كجرو نجرا سوني مذهبتك شو ضعيفة وانت ايفي سلاني إشاء إلى ساعتي والكتحال كان يرى أولندبر على القول الراجي كان حديثا والقلو إسا قبل أنكم مالين حددمو قبا ساعجها قد تتهور قبا توك وإذا وإذا طهرت وقات طهارت مو قبل طلوع الفجر فجرين بهودان درت طهارت ولو بشيء يسير يروما تكشو وهي اللي أصوت أصو فجرين هم بهنين درت طهارت دقيقة صدي أفر ما هنتهن تسحرت نهرابت رابا نيات سهري نيات ججو ونوت نينية الصوم صوم ولو لم تغتسل أما وصمريكتشو اللي باتي إلا بعد طلوعه فجرين بهودان بودا ملي وصما إكتشو اللي باتي طهرتشون كان جنو كوني ديغن الرادابتشو أو في بيهود ديغن الرادابته يجتشو دقيقة لما دقيقة صدي وصو فجرين هم بهن طهرت ديغن الرادابت مال غوتي لك يعني نكني هرن صومنو من صلاته جتشو ننجرو سوري نياتي نياتي صومنا تفوفتي إيغن فجرين بهيبودة جو بربادة يكتشو دنديس فصومها صحيح صومن نسيئة صحيح ومنها أحكام مهدو سنرى أنها دبرتين إذا أحست وقت بيت بانتقال الدم بيغنسكو من محله بوتا
إسارة بوتا إسارة سيكو ويتبيت قبل غروب الشمس أدون سينون درت قضت ذلك اليوم قيا سنة قضاء كفلت ولو لم يخرج أسم به اللي باته إلا بعد الغروب إيغا أدون سينوتي بودا ملئ أكنا جتون fakkeenyaaf yeroo xuriin itti dhufu ni beeyti dubartiin jechuudha. Yoo kan beeytu taate osoonii fi magriibnii furaan yookaan soommanni aduun jechuudha. Aduun hin seenin waa xiqqishuma hafe daqiiqaa 5-6 hafe. Lakkii dhiigni koo ka'eeraa natti ka'eeraa bootaa isaarraa ka'eera bahuudhaaf jechuu yoo kan beeytu taate daqiiqaa 5 aduun seenuudhaaf. Soomana immoo ni qabdi. Aduun seenuudhaaf daqiiqaa 5 furaadhaaf soomana furuudhaaf daqiiqaa 5 qofaaf. Bootaa isaarraa ka'eera immoo garuu immoo hin baane. Bootuma isaarraa ka'uu sanatu ilaalama waan ta'eef osuma bahiinsi isaa immoo dhufee isiirraa bahuun aduun seenuu booda eega soomana furtee booda kan ta'u taheellee achumarraa ka'uutu ilaalama waan ta'eef guyyaa sanaa soomana isiidhaa adaa kaffaltii jechuudha. Yoo asumarratti dhaabne bareedaadha ni dheerata. Kanaaf gana fuula tokkoo fi wayitu hafee hanguma kana sirriitti adda baafadhaa. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laakiin gaafiidha ammoo yookiin wanni isin amma gaafattanu dhufuun mala waan ta'eef eega finnee kaanee booda jechuudha.